ijoollee qabaati namoota ati dhiira barbaadda malee hojii barbaadan dhufna naan jettee ijoollee na ergiti. Sarratanya kana dura ulfashee ajaa ittiin galchite ijoollee sii tulfeesse nani na himanii ammallee ijoollee anas akkas na waraarti. Kiniini yaaddu naan jettee naa kennite kiniini isiin naa kennite waan gatus nyaadatti ijoollee na erganii. Ijoollee naga barbaadde na gooti rabbi jedha na gargaaraan ijoollee dhiiraas na jeelte. Ani waan dubbadhuun garuu rabbi jecha gargaaraan na jeelte. Dabal maakola manni si bakka biraatti manni si hawaas kee maadha. Asuji dabal dubti kunoo ingalti barbaadde irra jaalaa namiiti asitti. Akka namatti mana keessa jira waan ta'eef malee ijoolleen achitti kunoo bakka ishitti beekni kunoo itti natti seenanii rabbi jedhaa qaaraan na jeelte. Guyyaa nyaaddu naan jette kiniini rabbi jedha gargaaraan kiniini isiin nan jedhutu si waan na bira dhaabattee. Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya keessan ni habaatu. Ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha. Egaa har'a siifa maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu hanga dhumaatti nu waliin ta'a. Affeerraa kooti akkasuma warroonni chaanaala kee afaara waan ta'an immoo sabskraayibii gochuudhaaniin maatii keenya ta'a nutti dabalamaa isin jedha. Egaa maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu akkuma viidiyoo dura argitan irratti dhugaa dubbachuudha fi dararaa hedduutu nurra gahaa jira waan isheen jettu jechuudha. Waan ishee waan jechaa jirtu jechuudha. Maaliif ati hojiidhaaf hin dhufne ati waan kanaaf dhuftee jettee kiniinii nyaadhu waan akkasii gochaa jiran. Yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun illee hin deddeebi'a. Mana baay'ee jira wanta akkanaa kun jechuudha. Mana hunda tokko tokko mana tokko tokko jechuudha. Mana tokko tokko malee mana hunda osoo hin taane mana tokko tokko wanta akkanaa kun hin jira jechuudha. Innaa wantoota akkanarraa waaqayyo isin haa eegusi of eeggannoo illee godhaa jechuudha. Nuti kan baaneef dalagannee hojii dalagannee biyyatti waa godhachuun malee waan taa'u yookiin dhiira wajjin waan akka sangagalummaa oofuufi nuti kan nuti kan biyyaa baane hojjennee hojii jijjiiruudha maatii keenya jijjiiruudha. Garuu isaan waan akkasii nu fe'an nuti waan akkasii nu se'an. Maal nu se'u akka waan kunoo dhiirri dhabamee biyyaa baane waan akkasii sanitti fakkaata jara kanatti. Kanaafiyyuu of qusadhaa obboleewwan koo hundi keessan kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan kun jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Baay'ee ulfaatee jira. Manni tokko tokko baay'ee ulfaatee jira. Ijoollee keenya irratti waan baay'ee gochaa jiru. Dhiibbaa hedduu irraan gahaa jiru. Hanga lubbuu baasaa jirantu jira. Adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Ilmi namaa kun akkatti bahu beekaman akkatti baanu beekna malee akkatti galu hin beeknu. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u jechuudha. Kanaaf obboleewwan ta'u adaraa keessan of eeggadhaa jechuudha. Nuti dhugaa dubbachuu fi nuti kan baane fi akkuma nama isiniin jedhee dalagannee gallaadha. Garuu immoo yeroo akkatti cinqiin kun hundi sitti baa'atu fatanaan kun sitti baa'atu baay'ee si jibbisiisa. Hedduu si jibbisiisa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa hanga danda'ametti. Jarri bineensa dhugaa isiniin jedha jechuudha. Namaaf illee naan. Amma meeshii cubbuu sodaattu waaqa sodaattu maal jetteeti ati hojiidhaaf hin baane kanaaf baate jettee tekkiniin hin nyaadhu jettee maal jechuudha. Nuti isaaf hin baane bara maal dhiirri biyya keenya guuteeraa bara kan baaneef hojiidhaaf malee kanaaf miti. Kanasitti bifti keenyatti nu jijjiiramu hojjennee nama taanee jijjiirradha malee waan kanaaf hin baaneeti miti waan liqisqisa kanaaf baaneeti miti jechuudha. Yoo isaaf ta'e maatii keenya biyya keenya dhiirri hedduutu jira. Miliyoona meeqatu jira. Dhugaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa tokko tokko yoo ilaaltee jettu addunyaa tanatu fatanaa hedduu qaba jetteetuma of tilmaamta. Garuu rakkina baay'ee ijoollee keenya irra gahaa jira. Garuu hundaanuu jechuudha. Miilaal dhugaa waaqaa jechuudha. Kuni alatti baasanii gatu. Kun immoo dararaa mana keessatti nyaata dhoggatu. Kaan immoo dhiirota isaaniitiif yookiin immoo ijoollee isaaniitiif wanta safuu cabse nu hojjedhu ati kanaaf dhufte malee hojiidhaaf hin dhufne jetteet gana
waan hunda keessatti yaadde kun immoo kan alatti baasanii gatan meeqatu jira. Kun immoo kan hojii nu ajjeesee sa'aatii 24 hojjenna jedhu meeqatu jira. Dhugaa rabbii jechuudha baay'ee tokko dhugaa rabbii ijoolleen keenya baay'ee cinqamaa jiru as keessatti. Maaliif mana gaarii fi mana badaatu jira ijoollee. Dhugaa rabbii jechuudha. Fakkeenyaaf amma manni anaaf ta'e yoo siin ta'uu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf anaaf ta'a malee siif ta'uu dhabuu danda'a. Kana baay'ee ulfaatadha. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbii. Baay'ee ulfaatadha rabbii. Maaliif nuti kan baanuuf dalaganchuuf malee waan kanaaf miti. Garuu namni akkas kanatti nu ilaala. Akka waan kanaatti nu ilaala. Dhugaa qabaa'ee nama gaddisiisa. Kanaaf ijoollee keenya daraa keessan of eeggadha. Waaqayyo sinaa eegu. Wanta akkanarraa of eeggadha. Jarri bineensa. Bineensa yoo jedhu hundaas miti. Garuu tokko akkuma waan akkasiif waan hojii akkasiitiif baan itti fakkaata. Garuu nuti hojjennee of jijjiirree maatii keenya jijjiirree ofii keenya of jijjiirree rakkataa gargaara jennee biyya keenyaa osoo qabnuu baane malee jaalanneetii miti dhiira dhabneetii miti kan biyyaa baane yookiin heeruma dhabneetii miti. Garuu maal godha hiyyummaatu waan hunda nu taasisa. Hiyyummaan kun waan isheen nu hin qabdu oduu biyyi teenyallee akka biyya ormaa kanatti qabaattee nutis akka allaattii biyya ormaatirra bakka bakkatti hin babbaqannu ture. Garuu hiyyummaatu akkana nu godha. Waan isheen nu goone hin jiru. Wanta keessattuu shamarran hin goone hin jiru. Biyya ormaa biyya arbaa kana keessatti shamarran hiyyummaa waan hin goone hin jiru. Waan isheen nu goone hin jiru. Lubbuu teenya itti dhabnee waan baay'ee saaxilamaa jira jechuudha. Hedduu nagaraa nyaata dhugaa rabbii. Yoo yaadee jedhu bakka yeroo tokko yoo yaaddeetu maaliif akka biyyaa baaniyyuu gaafiin itti taphaqa. Oduu hojjennee biyya keenya keessatti siin jijjiirra. Kan lubbuu nu biraa dhabe ijoollee meeqatu jira. Lakkoofnee fidnu bare. Kan lubbuun nu biraa ajjeesa meeqatu jira. Kan du'ee isaanii ragaadhaa yookiin dhabame meeqatu jira. Kan jarri kosee itti gatee meeqatu jira. Kiisii as baratti gatanii meeqatu jira. Kana hundatu jira bara. Kana hundumaa ijoolleen nu biraa akkas ta'an. Wanti kun akkas nu godhe maalidha? Hiyyummaadha. Hiyyummaa keenya. Osoo biyyi teenya hiyyummaa qabaachuu baattee nutis maal gochaa biyya ormaa keessa deemna. Biyyuma keenya keessatti hojjenna. Garuu hiyyummaa tana. Uumamati. Inni dabartee obboloota koo hundumaafuu mataa qaqqabadhaa hojjedhaa. Yoo manni isin hin taane immoo qeeradhaa. Ijarsii keessatti bilbiladhaati. Ijarsii maaltu jira miti malee. Ayaa jireenya addunyaa tana. Biyya ormaa keessatti yeroo akkuma nu biraa akkuma amma isin jedhe nu biraa meeqatu dhabame bara. Kanaaf naa galteettee iddullee meeqatu jira. Fi kan lubbuun isaanii jirre meeqatu jira. Kana gaafa laaltu sun biyyaa bahuu baadheetta. Hundumaafuu waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Adaraa keessa naga danda'ametti of eeggadhaa. Wantoota akkanaa kanatu jira. Waan isaan nu goone hin qabu. Innaa dhiifama viidiyoo addaan kute jechuudha. Kanaaf namoota meeqatu nu biraa dhabame. Obboloota keenya meeqatu nu biraa dhabame. Nu biraa dhabame jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu immoo of eeggannoo godha. Akka danda'ametti hundumti keenya iyyuu of eegnu jechuudha. Waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo biratti immoo of eeggadhaa hundi keessan. Isiniin jechuu jaaladhaa. Waan hunduma keessan bakka jirtanitti sifaanaa haa ta'u. Inni nu baasii nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchuu. Waan baay'eetu jira biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Waan baay'eetu ijoollee keenya murechaa jira. Keessattuu ani dhaamsa nama ijoollee haarawaa dhufan kanaaf isaaniif hin qaba dhaamsa jechuudha. Dhaamsi kun kan isaanii qabu maalidha? Akka of eeggannoo godhan. Of eeggannoo cimaa gochuu isaan barbaachisa. Maaliif nuti hanga ta'es ta'u qoshi keessa turre waan ta'e waan hunda beeknaa obsa beeknaa hunda isaa beekna. Garuu ijoolleen amma addasii dhufan immoo wanti isaan beekan hin jiru. Baay'ee garaa nama nyaatu. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Adaraa keessa waaqayyoo sinaa eeguu. Bakka jirtanitti sinaa tiksuu. Inni isin baasee nagaadhaan biyya keessanitti sinaa galchuu isiniin jedha. Kanarra waanan jedhu qabu dhugaa waaqayyoo baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Kan ijoollee keenya gochaa jiranii jechuudha.
Kanaafuu adaraa keessan of eeggadhaa hanga danda'ametti jechuudha. Of eeggannoo godhadhaa. Rabbi sinaa eegu, rabbi sinaa tiksu. Waaqayyoon isin wajjin haa ta'u. Bakkuma jirtanitti nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyoon tun faana haa ta'u. Baay'ee ulfaatadha. Jireenya addunyaa tanaaf tanaa hedduu qabdi. Jarri immoo akka bineensa ta'an beektaniirtan. Har'a yoo sitti akkuma gaararraa sitti jijjiirama. Har'a yoo gaarii agarte boruu kama isaan gaararraa fakkaatan agarta jechuudha. Sitti jijjiiramu baay'ee jechuudha. Kanaaf adaraa of eeggannoo godhaa. Hanga danda'ametti waaqayyoo sin haa tiksu. Waaqayyoo sin duukaa ta'u. Ani waan an godhu qaba. Rabbi baay'ee tokko garaa na nyaatte ijoollee namaa addisii dhuftu. Akka keenyallee hin beekanii waan hundaa dhossin jedhanii. Baay'eedha garuu himanii hin dhumu kan raboota kana waaqayyo sin haa ta'u. Akkasuma ijoolleen immoo chaanaala kiyyaa faaraa taata sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomeentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Isin kabajaa. Ciao ciao sinin jedha.